akka dubartii takkaatitti dubartoota walitti qabanii jedhan waan ta'eef jarri lamaan kun gadi ba'ee dubartoota keenya qaalii garadii arabaa ta'anii paantii fi surreessitti jijjiiran dhiifama akka gaafattanii barbaada jechuudha. Dubartoonni keenya gaafa biyyaa ba'an waggaa 15, 16, 17, 18 biyyaa ba'u jechuudha. Ikakiin keechan chiggaariin keessan isinirra hin akka kamu waan ta'eef waggaa 15, waggaa 10, waggaa 11 biyya arabaa kana turti. Taadaa 15 irratti 10 yoo dabalte meeqa ta'a? 20 irratti 10 yoo dabalte meeqa ta'a? Osoo ati ikakii ta'uu baattee dubartiin tun milichaa arabaa keessatti kulaaleetti bashitanyaa hin taatu ture. Cirraashiisin nama taatanii dhuftanii dubartoota keenya qeexxan keessattuu dubartoota biyya arabaa jirtu qeexxan. Dhiqaa isaanii teessan. Ganzaba ishiitiin as teessee waayifaa bittee ittanaa jirta okee yoo tana paantii fi surree kasii bitee biyya kana fide dubartii biyya arabaati yookaan obboleettii ta'eeti yookaan niitii hadha fuutee ati jala jirtu santi biyya arabaa kan si fide camlaaqaa hin baallagina okee nama guddaa jedhanii woxii raggaxina nikii kecha sanitti nuti jechuudha isin amma angafoota kiyya okee ግን ስማርት ነኝ ከናንተ የበለጠ jechoota dubartii keenya miidhu dubbachuu hin dandeettan jechuudha. Amma Hamzaan Kufaa jaarsa guddaa miti. Kan nama hin geenye gadi qabattee maali namaan jetti jedhan. Kan waa'ee shamarran biyya Arabaa hin beekne laayivii banattee waa'ee ishee dubbachaa oolti. Egaa gaafa waa'ee akkana waa'ee shamarran biyya Arabaa qeeqan gaafa argani ijoollee hedduun akkam jedhanii kan gaafiitti uumu jira jechuudha. Egaa shamaar kafuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan laayisheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa kooti. Egaa akkuma dhageessan jechuudha laayivii banataniiti laayivii irratti kan isaan dubbatan. Egaa caaltuun onnee kiyyarraa dubbate guyyaa har'aa shamarri hedduun illee dhugaa jette kan jettanis baay'een keessan ni jirtu jechuudha. Egaa isinumti jechuudha isinumti warra ijoolleen gola madaamii keessa hojjettan jechuudha. Kaleessa gaafa biyyaa baatanii fi ergaachi geechanii jijjiirama eenyu akka jijjiirtan maaltu sababa keechaniin akka jijjiiramu akkasumas immoo eenyummaa keessan sirriitti beektu jechuudha. Inna namumti isin gootaniif namumti isin karaarraa kaastan namumti isin kaleessa inni kufee kufaati san keessaa baastanitu garagaree har'a nama qeeqa jechuudha. Inna waa'ee shamarran biyya Arabaa dubbachuun duratti shamarri biyya Arabaa eenyu kan gola madaamii hojjechaa baate eenyu jedhanii gaafa gaafatan warroonni waa'ee shamarran biyya Arabaa hin beekne deebii argachuu hin danda'an jechuudha. Sababiin isaa kan dukkana keessa jiruu fi kan ifa keessa jiru tokko miti waan ta'eef. Shamarra gola madaamii hojjette biyya Arabaa dhatte dukkana keessa gara ifaa baate ifti maal akka ta'e akkasumas eenyummaan maal akka ta'e hojjetanii of jijjiiruun maal akka ta'ee fi hojjetanii namaaf waa gochuun maal akka ta'etu galaafi jechuudha. Ni galee garuu immoo inni biyya keessa taa'ee inni dukkana keessa taa'ee har'as jechuudha waa'uma shamarran biyya Arabaa baay'een isaanii yoo gooteef si eebbisu yoo dhoggatte si abaaru jechuudha. Yoo waan kee kaastee kennite waa'uma keessaniif yoo gooteef jechuudha aga wanta ati gooteef sun dhumatutti waa'ee kee lafan kaa'anii yeroo hundumaa waa'uma kee leellisu jechuudha. Gaafa immoo gochuu fi dhaabdee amma jiruu kiyyaan jiraadha of danda'ee tanan ofii ta'a gaafa jettee immoo duubatti deebite waa'uma keessaniif wantuma keetiif wantuma kee ati qabatteef ittiin si qeequ jechuudha. Inna kan xalaatas nutti fidu humnuma keenya kan immoo wadaajas fidu humnuma keenya jechuudha. Shamarran gola madaamii baay'een keenya haala kanaan jechuudha miidhamni gidduu kana jiru baay'een ijoollee baay'een ana du'atu naaf mala jiraachuun naaf malu ani fira hin qabu ani fira dhabee jira ani akkas ta'ee jira ani akkana ta'ee jira jettanii baay'een keessanis kan dubbattan jirtu jechuudha. Isa kana gaafa jalqaba kaleecha biyya jirtan fira jechuun amma fakkeenyaaf ijoollee baay'ee maatumarraa dhalatan maatuma ofiitu kan dhabantu jira. Sababa maaliitiif sababa gola madaamiitiif yoo godhani hin gammadu yoo dhoggatan hin jibbamu waan ta'eef jechuudha. Gola ormaa keessatti immoo dafqa ofii xuruuranii nama tokko waa godhanii nama saniin gaafa qeeqaman gaafa jeeqamanii
wanta namatti dhaga'amu fi wanti keessa namatti dhaga'amu hin beektu jechuudha baay'een keessan. Kanaafuu kan singeenyas kan sigeechus hanga quba sitti qabdu ofii keechaniif of ta'a jiraadha jechuudha. Shamarran keenya har'a laayivii banatanii waa'ee shamarran gola madaamii kan dubbatan kunniin jechuudha. Kaleessa bilbilaayyuu hin qaban jechuudha. Bilbiluma ittiin har'a waa'ee keenya haasaan waa'ee shamarran biyya Arabaa haasaan bilbiluma saniyyuu hin qaban. Bilbila saniyyuu eenyutu itti bite ishee shamarran gola madaamii hojjetu jechuudha. Isin galee waan baay'ee kan itti jijjiirte ishee shamarran gola madaamii hojjetu jechuudha. Eenyummaa isaa kan jijjiirte ishee shamarran gola madaamii hojjetu jechuudha. Deebi'eet immoo bilbiluma isheen bitteef saniin wantuma isheen jijjiirte saniin bar kan qeeqamtu jechuudha. Kan qeeqamnu jechuudha. Kanaafuu qeeqamuun duratti ani maalan hojjedhe maalan godheedha. Shamarran keenya gola madaamii immoo namni waa'ee keessa yeroo haasa'u ebeluun maal naan jedhe ebeluu sun waa'ee kiyya maal jedhe maal dubbate jettanii hin dhaggeeffatina jechuudha. Waa'ee ebeluun maal naan jedhe jettanii gaafa dhaggeeffattan sammuun keechan baay'ee biizii ta'a jechuudha. Gaafa sammuun keechan biizii ta'e immoo dalagaa gola madaamitis beektanii hin hojjettanii. Gaafa namni tokko kan biizii ta'aa dhufu sammuun nama gaafa biizii ta'e wanta yaadu hundumaa hin hojjetu, waan hassaabe hundumaa hin hojjetu, waan karoorse hundumaa hin hojjetu. Kun ifa jira maal ta'a duubatti deebi'a jechuudha. Ni galee kanaafuu jechuudha namni tokko har'a anamma jechoota caaltuun jette keessaa kanan fudhadhu arrabsoo ishiin arrabsitellee hin fudhadhu. Sababiin isaa beektu haa jedhanii haa haasa'anii garuu immoo nuti eenyuun jedhame jechi kuni. Maaliif nuun jedhame badii keenya ofii keenyaa goonee miti ofii keenyaa kenninee miti kanaaf har'a jechi kun garagaree gara keenya dhufee miti jennee haala sanii xiinxallee calallee jechuudha. Isa gafataa gara jalaatitti fudhiisnee qarrara gara gubbaa qofa fudhachuu qabna jechuudha. Yoo akkana hin goone ta'e wantuma namni nuun jedhe hundaan ni aarra yoo ta'e wantuma jechoonni ka'e tokkoon ni aarrama yoo ta'e tokkoffaa hojjetteellee galma kaayyoo keetii hin geessu. Waan yaadde hundumaa hojjettee bakka yaadde san hin geessu karaatti hafta jechuudha. Kanaafuu wantoota dhageessu hundumaa wantoota bakka tuffattee bira darbuun dirqama jechuudha shamarran gola madaamii. Kanaafuu wanta jalqaba gochaa turte san immoo duubatti deebi'uun dirqama keetii jechuudha. Egaa kana fakkaata waan nu wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee.